Baana maa kana mataa jabaattani. Na bira fidi deem barbaade fatiyaa. Maan godhan darbi bira ijoollee wayii haati argee baatee malee wayii sabira kutte. Mojoolleen illi bira ta'e kan galle godhuu feete too. Malaanu narratti jaalattee masaanu malaanu narratti baafattee masaanu malaanu narratti jaalattee masaanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota ani jaalala akkam jirtan nagaa keessanii kanneen amantaa kiristaanaa kanneen amantaa muslimaa kanneen amantaa waaqeffataa hundumtuu keessanuu ashama harka fuune akkam jirtan Oromooti yaa qaali. Arallee dhufeetiin jira akkasumatti gaa warreen irraa tana hara chaanala hayyaa dhuftan chaanala kana subscribe godhuu hin dagatinaa isin jaa. Akkasumatti irraan tana wanni qabadhu figaa ililliin irraan tana gabbaatee waan hin gatte namoonni tokko tokko quba qabdan gadi yaada. Irraan tana dhufteet gabbeensa fatiyaan irra gabbaate deemte manaa deemte deemsa fatiyaan manaa deemte kana irratti waan dubbatti qabdee jechuudha isheen dhuftee jechuudha. Irraan tana ijoollee baariin na bira fidii jettu jirtu jechuudha. Jirti jara hanya mela alamin go sana haga shi yaddula wallahi haga sammun shi yaddu sammun shi zero kabbate chura mashin nama naga barbadde chura me sila yo bar hajeme jurusan isim go geze fatiyan sun indebi akashin daran gana indebne guru jirte chushin nijo sana fatiya tamana akashin badu gote ilillida akka mashin martin debines guru jirte chushin akashitti me video shin de bande wetta debno Daddoo dhaamsaan fatiyaadhaa qaba sumaanuu rabbisu daddoo fatiyaa mana kan keessatti deebiin aannan yoonii fi ati na jaalachuu baatte yoo ati na fadhu baatte dhiifama siin gaafadha akka nam tokko sii daraarfadha. Yoo ati dhiifama san naa godhuu diddee naa godhuun feene ijaarsi baaris ta'uun feene taate humaa rakkoon qabu annaa ittee bultiin danteen diigamini. Inni uti jara keenya haasaa ishii kanarratti hojjetii mana kan deebi yoo anaatte aarte manguddoonis araarfadhaa. Ammas yoo jibbinsa kiyyaa baharii jibbitee bultii baharirra jibbite aadiidha rakkoon qabu. Akkana jechuun maali yoo? Akkana bari yoo jibbitee bultii baharii jibbite durraa deemii hin deebinii jechuu isheetii bara. Hai. Egaa gisii gad deebitee ammas yoo bultii bar jibbitee ammoo anas haa jibbitee haa bultiin kan deebi'uun fayyadu taate aadiidha itti bara. Mijira kan ilaala. Andee binjillee ngawla aruma hoduu deemte malee manarraa maal jechuuf hin jaan maal godhuuf manarraa hin jaan. Amma ijoolleen eessa jirti? Ijoollee eenyu bira keessa jira? Mana jiran kaa ijoolleen naaf bira jira. Eenyu bira jira re? Naaf bira jira. Haa ati bakka alaa buufuu dandeessaa? Akkam duuba biraa deemaa jiran. Barbaadee deemi ijoollee wabii fi hamsaatti xiqqoo dhaamsi isaan na bira fidi na bira haa ta'ani isii barbaadee kan barbaadne akkanumatti teessa. Maal na bira fidi? Wabii fi hamsaa na bira fidi ittiin barbaade yaada ilmaanii. Maal sirraa hore? Yaa bakka sanatti dura maal jetteen maaliif fatee amantaa ooftatteen? Bal'inaan ishillee ni beekti waan ishiin irraan deemteef. Wallaa silaa irra fatiyaan mijoon tun nama nagaa nama naamusa qabu tokko nama miidiyaa hanguratti lubbee waan laayine nama silaa kabajaa qabu tokko nama miskiina tokko taate wallaa irraan tana bara kana baay'ee jaalate dura buuteet mijoo tana itti fuutee yoo manni illee irraa rakkate mana san ishee itti galchitee ifi gabbaatee mana biraa barbaaddetti. Ammoo ishiin jalloodha jalloo. Hai. Nama ishiin kabajne nama akka ishiin digamtuu bultii ishee isaa baasuudhaaf tattaaffii godhaa jiru hore. Wallaahi dharaan teenya shamarran teenya mee laalame shamarran biyya arabaa kana asumatti tokko tuun nagaa tuun jallattu. Jalloo tanaatu tanagaa tana balleessaa jira jechuudha. Tana dhowuu qabdan
ودن ديسن قوة شمران كناهن بالله عليكم Ay isaaniitu tokkoon isaaniif hin beekne isaan ana bira ta'an manaa robaa hangaan feesii barbaadde fidduu isaan diin barbaadde kophaa dhiifteen deemin ijoollee. Ijoollee kophaa miti ijoolleen xiqqoon na hojii deemte kun isii barbaadattee hin jirani. Kanaaf inaan deemnaan tas na hojii deemanii deemuu jirani. Guyyaa hunda ijoolleen hin taa'amtu hin daddabdu guyyaa hunda gizeetti barbaaddu hunda gizeetti jala deemti mana keessatti namni waa godhuuf kan jedhe ati maal godhuuf beekta. Angoluu wallaalus namni bakka magaalaa yoo magaalaa jirra. Magaalaa duba namni guyyaa tokko lama waa bita alarra ilaalcha kana hunda qadeemtee deessa. Ishiin haasaa kana keessatti wallaahi maaliif akka nama miskiinaa nama nagaa tokko gootee dhammaan tana keessa ammoo dubbii akkaanti dubbii of jirti laa dubbii akka ishiin dara gootee bataabamtee jechuudha dubbiin tun akka ishiin sirroonne godhu jirti ishiin. Akkasitti maaliif ilmaan keenya bira fidii hoggu jecha kana yoo ammaan tana Fatiyaan sun hin dhageessi wanni kun miidiyaa gubbaratti hawaasa guutuu quba qaba Fatiyaanis hin dhageessi mee ammaan tana maal jettee meeshin hagam takka diraanuu akka ishiin bulchiitti hin deebine godhaa jirti jechuudha. Silaa inni bira fidee fa'aa jira hin. Haalli takka ittiin godhi. Deebiillee isaan godhatu waan agartee bilbilee rakkaatu. Bilbila isaa nama isiin kabajuun beekame ture nama isiin kabajutti haara dabulanii. Namooti dawwala jiran moo gaafatu. Duboo saniif akka mire baa namaa kana mataa jabaattati na bira fidi deem barbaade Fatiyaa. Maal godhan darbi bira ijoollee wayii haati aartee baatee malee wayii sabira kutte. Barni kutte hin jenne aartee baatee mire hangasumaa warra guyyaa meeqa guyyaa sadii moo guyyaa maal. Ijoolleen illee bira ta'ee kan galle godhu dhufee deetoo na bira fidi ijoollee goote. Anjoollee. Jara hanya ishiin tun irra deddeebiteeti ijoollee tanaa na bira fidii jettu ni jirti jechuudha. Bilis amma yoo kaate ijoolleen tun bira dhufte ishiis iyyuu maalirraa deemti? Maalirraa bultii ishii dhiittee deemti? Bultii ishii haasaa ni beekti. Gizee san gubbaan jiru jedhamtee na bira fidii jettuun jirtu dubbii kana qotu jirtu jechuudha. Wallaahi takka Fatiyaa nama barra firaa dhiisudha. Yoo Fatiyaa sin dhiisu jee waa lama keessa takka filatudha. Yoo Fatiyaan dhiisu jee ililli dhiisu. Yoo ililliin dhiisu jee Fatiyaa dhiisu. Malee jechuudha bultiin haala kanaan sorroottee wajjin jiraatuun hin danda'amtu jira. Hammeenyaa na bira fidi sin jechuudha adeemsii barbaade itti galchi ijoollee. Sabaan tiisiin mana baate ililli mana fidadduudha deebi amma ijoollee na bira fidi ettee kun bira fidi kun ijoollee fuudhee bira geessee akka isiin hin galle godhu waan dimu. Ammana maaliin godhaa miti ijoollee isii biraan geessan jettuun yoo fedeesi na bira fiddeetu magzee isiin galchite dhuftee fuutee akkuma nama gadi kaa'ee. Ada shiidha biraan geessan jettu ijoollee jalxajettuma akkuma ganda nama bira geessutti na bira fiddeetuma akkuma nama ganda biraa fuutee deebistaa jechuun jirti. Biraan keenya laalamee mijootan sammuu isheedhaa haga ishii yaaddu. Wanni kun miidiyaadha. Miidiyaa hagu biratti ol baatetti akkaan yuutti hin jirti. Osoo iccitii keessan dawwaltee akkana jetteeni akka hojjaa. Ol baatee miidiyaa gubbaratti gisee akkana dubbii tana akka ishiin quba qabnetti ijoollee na bira fidii akka nama ganda geessutti na bira fiddeetuma deebiteetuma akkuma nama gandaa fuutti fuutee deebistaa. Gisa akkanatu tana Fatiyaan sun fiidoo ishee kana hin dhageeffattu. Hin dhageessu. Akkuma Fatiyaan bara dhageessuu fi kana jiru jirti ishiin. Fatiyaa san Fatiyaa garaa hubuu jirti akka ishiin ijoollee hin deebine. Tun silaa osoo Fatiyaa saniin yaaddee raamdina jara keenya bakka kanatti osoo warra ishiin Fatiyaa saniin yaaddee icciitti hidhatu waan ol baatee miidiyaa gubbaratti akkana ijoollee dantee na bira fidii akka ishiin hin beeknetti akka nama bira geessutti na bira fidii silaa jecha karaa keessattiin
joonii qabdu ol baatee gisee akkana jettuun akka Fatiyaan sun dhaggeessee jechuudha daranuu miira hasa galtu yookaan aaratu yookaan akkasiin bultii hasa bultii ittiin deemne godhu jirti jechuudha. Intaatti galchita ijoollee. Abamnummaa manarraa ijoollee xiyye baasuuf sanuu addaa baasuuf sanuu ka'ee isaan jira. Akkamiin mul'atti falli nuti qabdaree ammaan tanati haalli isiin itti mul'attu haalli nuti ilmaan kana keessatti deebistu. Ifeefuu nu dhufti. Dubbati ijoollee lameen tana yoo na bira fidde maal qaba ijoolleen tun xixiqqoodha. Lubbuu isaanii beekan beelaan obsuu hin dandeenye. Ijoollee maal si beektiin si bira fidde? Maal si beektii na bararree? Ijoollee gisee na bira fidii jettuun tana ishiin ijoollee tana akka waan biraa godhuu deemte jechuudha yoo fedhe ni ajjeesti turu. Wallaahi namni kana ijoollee sanuu lubbuu ni baasti. Wallaahi ajaa'iba alaata hin taasisu. Meeshaa dhugaa jirtune koomenti yetti birra saame gata hasan. Lolaawu naasii miti yaafisaan deemu sona bira fiteettee biran geessuu jaa akkanatti baari dogongora jiramoo anaa dogongora jira daawwattoota kiyya isinillee arkaadha. Ani immoo wanni guddaan bahanii dogongora jiramoo anaa dogongora jira. Mee isaan isin lachuu sirrii jirtanii illee si baari sirrii hin jirtanii. Dogoggora ilmaa isillee bara dogoggora keessaa bee dogoggora seeran ala waan namni illee seera jibbee namni isin arasu jiru dalagu jirtanii bara. Gisee maa ammas deebitee dogoggorame ana moo baharii dogoggora jiraattu. Abboo nama yaaddee walakkisi wanta kan balleessanii dogoggorti hin jirtu. Fatiyaa dhaamsaan sii qaba. Akka bultii xiyyaa daranitti bultiin siin rakkoo jirti ammallee isin hime mana arabaa kana anillee gadi hin bahu hanga baarfatiyaa. Mee akka bultii xiyyaatti bultii shi'aatuun ana wanni gurra jirteetti silaa jalqaba bultii ishiitiif yaadde waan kana akka bultii tanteeti yaadutti bultii ishiitiif yaadde waan kana hunda hin daleetu qabadhu lellee hamma gaddeebitee akka bultiin ishiidhaa diigamuun akka bultii xiyyaatti narakkisu jirtii fittit akka nama fatihaadhaaf rifatee fatihaadhaaf yaadutti dibbatu jirtaa jechuudha. Namni bultii namaa tokko akka hin diigamne akka jechuudha ta'e dhaabee ilaalee nama kanaaf illee qooda kaa tokko nama akka keetii kana nama gocha kanaa kan dalagu ati amma teetiifuu boota karaa itti deemtuu fi karaa irraa deemtu hin beektu. Ni garta gafuun amma halkan irratti. Mana keessa deebisee isin eegale hanga baarfatiyaa mana keessa deebisee ilmaan keessa deebisutti ilmaanii mana arabaa kana illee bihee bahar jaarsa kiyyajee birallee hin dhaqu gadillee hin bahu akkuma isin agartanii arra takkara lamarra sadi dawulee tana dura taa'amata meeqatti lafaamtee itti waa meeqa taa'amtee isin keessa jirtu diigamtee andaqee bultii saala. Bana kajiba hammaan dhimeegaa bultii namni amata meeqa itti rafee wajjin jaasu jiru kana turuu ni beekta garte ati maal bultii namni amata meeqa wajji laffa'ee wajjin jaatu jiru jidduu seenuu maaltu si naqeewu. Asitti nama haaraa nama ganaa bultiin jammarin atis bultiin jammarree nama akka keetti ilaalattee wajji haaraatti bultii ta'e wajjin jiraachuu dhabdee gocha kan dareedde immoo ati. Fatiyaa kana akka ishiin bultii ishee hasan teenye adda facaasuudhaaf bultii baarii fatiyaadhaa diiguudhaaf gocha kana daleedde malee bultii namni amata meeqa wajji jiraachaa ture amata meeqa wajjiin laffa'ee wanni wajji laffa'ee asiin ga'e tana akka ishiin diigamtu hin fadhuu gisee jettu kana jalqaba maaliif akkas jettee sammuu ta'e keessatti yaaddee waan kana. Wanni kun sirri moo sirrii miti jettee sammuu yaaddee maaliif waan kana irraa hin oolin irraan dhaabbatin. Akka nama ammaas bultii namaatiif yaadutti bultii amma dura namni gajjabeeffatee amata meeqa wajjin ture kana addaan facaan marra namooti gisee amma gaddeebitee kana akka nama namaaf illee rifatu
namaaf wanni jiru tokko gootee haasa dubbatu jirta jechuudha. Mee isheen lalaamee mijoota na gisee gad deebitee akkana addu waan hedduu tokko nama ajaa'ibu jechuudha. Jalqaba sila amma haasaa ishee kana keessatti osoo nama amma ol baatee dubbatuudhaati amma illee nama waa hunda beeku tokko. Nama wanni kun dubbantuunis booda karaa isheen deemtu beeytu. Amma haasaa ishee karaa kana keessatti wanni isin adda baachaa jirtu jechuudha. Haasaan isheedhaa karaa kana yaadni isheedhaa kan isheen irra yaadda kuni silaa gaafa isheen amma bultii namaa takka bultii fatihaa diigamu jechuun akka tajaajila diigamtetti ilaalaa jettee. Silaa kana kan yaaduu qabdu osoo dura bahariin gaafa osoo dura bahariin wanti dhufin dura jechuudha waan kan hunda laaltee ta'eefira dhaabdee silaa nama sammuudhaan yaadu taate gochi dira kana hin dalagitu jechuudha. Osoo beektu garuu gocha dira kana goote jechuudha. Baalagummaa jedhu tun baalagummaadha malee qabadhu lilli ati baalagedha arrabullee. Takkanaati qophiin kiyyaataarraa tana fakkaattii gaarraan tana warreen haga ammaa chaanala keenya subscribe hin godhinis chaanala kana subscribe godhaadhaa. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.